Nagaan Waaqa jiraataa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan sagaleen kun kan isin dhaqqabu hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa, sagalee Waaqayyoo isa hunda hojjetu of keessaa qabu, sagalee Waaqayyoo billaa kallattii lamaan qarame caalaa isa qara qabu, sagalee Waaqayyoo isa hunda hojjetu of keessaa qabu, yeroon itti walii wajjin laallu ga'eera. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa yeroo kanatti kan walii wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo isa jiraataadha. Waaqayyoo yeroo yoo namaaf kenne malee, Waaqayyoo yoo nama gargaare malee, Waaqayyoo yoo nama wajjin ta'e malee, sagalee Waaqayyoo jiraataa kana ilaaluun hin danda'amu. Kun gargaarsa Waaqayyooti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata duree argamuu Waaqayyoo jedhunas hin tajaajila. Waaqayyoo hin argama. Oleessa koo obboleettii koo Waaqayyoo hin argama. Waaqayyoo hin argama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni ati waaqessitu gooftaan Yesus Kiristoos hin argama. Argamuu Waaqayyoo mata duree jedhunas itti haasa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo karaa sagalee kanaa darbee, karaa dubbii kanaa darbee namoota baay'ee hidhaa adda addaatti, gaafii adda addaatti, qabaa adda addaatti birmaduu ni baasa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Humni sagalee Waaqayyoodhaa kun yommuu lallabamu, inni jaameetti isaa hin banama. Inni naafee inni riira, inni okkoluu hin qajeela. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Waaqayyo maqaan isaa ulfaadha. Sagaleen Waaqayyoo kun yeroo lallabamu dinqii gurguddaatu ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kun yommuu lallabamu abaarsiin caba. Sagaleen Waaqayyoo kun yommuu lallabamu dukkanni ni fa'a. Sagaleen Waaqayyoo kun yommuu lallabamu wanta haaraatu ta'a. Oleessa koo obboleettii koo sagalee kana ameen jettee fudhatteerta taana. Sagaleen kun sagalee Waaqayyooti jettee fudhatteerta taana. Jireenya kee irratti, mana kee irratti sagaleen kun waan hojjetu qaba. Wanta hojjetu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Sin darbin sagalee Waaqayyoo kun. Sin darbin dubbiin jiraataan kun. Sin darbin sagaleen jiraataan kun. Mana kee haaseenu. Jireenya kee keessa haaseenu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Argamuu Waaqayyoo. Waaqayyoo siif argama. Dhageessaa obboleessaa obboleetti. Waaqayyoo siif argama. Waaqayyoo siif argama. Mee sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan har'a Waaqayyoo naaf argama jedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo siif argama. Hin argama Waaqayyoo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyoo hin argama. Kutaa macaafa qulqulluu irraa walii wajjin ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10tti isa jirudha. Kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesus Kiristoos nama isa barbaadan tokkoof hin argame. Waaqayyoo hin argama. Waaqayyoo akkamitti argama? Waaqayyoo hin argame erga jennee booda Waaqayyoo akkamitti argama? Akkaataa Waaqayyootti argamu akkamitti? Akkamitti argama Waaqayyoo? Akkamitti argamuu danda'a Waaqayyoo? Akkamitti Waaqayyoon argachuu dandeenya? Akkamitti Waaqayyoo wajjin wal arguu dandeenya? Akkamitti Waaqayyoon argachuu dandeenya? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo hin argama. Akkaataa inni itti argamu akkami? Hin argama Waaqayyo. Akkaataa Waaqayyootti argamu akkamitti argamuu danda'a Waaqayyo? Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti nama maqaan isaa Zakkiyoos jedhamu tokko arganna. Eenyu arganna? Nama maqaan isaa Zakkiyoos jedhamu tokko arganna. Zakkiyoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Zakkiyoos nama abbaa qabeenyaa badhaadhaa abbaa qabeenyaa kan ta'e nama galata fuudhu nama cubbamaadha. Zakkiyoos nama cubbamaadha. Qabeenya qaba garuu nama cubbamaadha. Hojjetaa mootummaa tokkooti garuu nama cubbamaadha.
kun badhaadha. Qabeenya gahaa qaba. Qabeenya gahaa qaba. Hojjetaa mootummaati. Garuu cubbamaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Akkaataa Waaqayyootti argamus ni agarsiisaa jira dhaggeeffadhaa. Namni hundumtuu Waaqayyoo wajjin wal arguu ni barbaada. Akkamitti ana Waaqayyoon argata jedhee gaaffii nama hundumaati kun. Har'a garuu Waaqayyo deebisii deebisa. Akkaataa itti Waaqayyo argamu ni argatta. Har'a Waaqayyo wajjin wal barta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo arguu barbaadde. Waaqayyo siif argama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo arguu barbaadde. Waaqayyo siif argama. Waaqayyo kan argamu warra isa barbaaddataniif argama. Zakkiyoos kun Yesuus Kiristoos Yerikoo akka inni dhufe hin baane. Yerikoo keessa darbee safara isaa biyya isaa ganna isaa immoo akka dhufe hin baane. Gaafa kana Zakkiyoos akkas godhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 kaasee nan dubbisa. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbeedha. Yerikoo keessa darbee namni Zakkiyoos jedhamu tokko immoo achi ture. Yerikoo dhufee gammoonni Yerikoo keessa darbu eenyuun argate? Namicha Zakkiyoos jedhamu tokko achitti argate. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuuti. Hangafa warra qaraxxuuti. Badhaadhallee ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka inni ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Zakkiyoos Yesuusin arguu barbaade. Takkaa baalaa baadiyyaadhus. Yesuus kun akka inni ta'e waa'ee isaa dhaga'ee jira. Yesuusin kana waa'ee isaa dhaga'ee jira. Garuu isa baruu barbaade. Kan akkamiitiin waa'ee isaa yommuu dhaga'u cubbuu namaaf dhiisaa kan jedhu waa'ee isaa dhaga'eera namni kun. Saamunaa cubbuu akka inni ta'e cubbuu namoota akka inni namaa dhiisu Yesuusin kana waa'ee isaa dhaga'ee jira. Garuu isa baruu barbaade. Isa wajjin wal baruu barbaade. Namichi kun cubbamaadha. Zakkiyoosin kun hangafti qaraxxuudhaa kun hojjetaan mootummaa kun namicha abbaan qabeenyaa kun cubbamaadha. Cubbuu isaa kanatti birmaduu ba'uudhaaf. Cubbuu isaa kanatti birmaduu ba'uudhaaf. Yesuusin wajjin wal arguu barbaade. Hojjaan isaa immoo gabaabaa waan ta'eef namoonni baay'een Yesuusitti marsanii waan jiraniif Yesuusin arguu hin dandeenye. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Yesuusin wajjin wal arguu barbaadda. Nama Yesuusin wajjin wal arguu barbaadu eenyumtuu daangeessuu hin danda'u. Nama Yesuusin wajjin wal arguu barbaadu eenyumtuu daangeessuu hin danda'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Nama Yesuus wajjin wal arguu barbaadu eenyuyyuu daangeessuu hin danda'u. Namoonni Yesuusitti marsanii waan jiraniif, namoonni akka malee Yesuusitti marsanii waan jiraniif, karaa ittiin Yesuus wajjin wal arguu waan dhabeef, namni kun maal godhe? Qilxuu yaabbatee jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus karaa sana irraa akka darbu yommuu beekee namichi isa duraa isa arguudhaaf dura fiigee qilxuu tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ilaalee ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluu nanaaf hin ta'aawootiin jedhe. Yesuus namicha kana barbaaduudhaaf dhufe. Yesuus ofii isaatiiyyuu
namicha kana barbaada dhufe. Namichis Yesuusin barbaadaa jira. Yesuusis namicha barbaadaa jira. Ila dhagaye obboleessa koo obboleettii koo Yesuusin barbaadaa kan jirtu dhagaye Yesuusillee si barbaadaa jira. Namicha kana Yesuus barbaaduudhaaf gara Yerikoo kan dhufe. Kutaa kana keessatti namichuma kana barbaaduudhaaf akka inni dhufe macaafni qulqulluun nutti dubbata. Guutuu isaa waan laalluuf hin arganna. Namichuma kana barbaaduudhaaf Yerikoo dhufe Yesuus. Namichuma kana barbaada dhufe Yesuus. Yerikoo keessa darbee kan inni dhufe Yesuus namichuma kana barbaaduu dhufe. Eenyuun? Zakkiyoosiin. Zakkiyoos isa kam? Isa badhaadhaa, isa hangafa qaraxxuu, isa cubbamaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan sindinqu keessaa akkamittiin Waaqayyoon argama gaafa jennu Waaqayyo warra isa barbaaddataniif hin argama. Zakkiyoos Yesuusin barbaadaa jira. Hojjaan namootaa garuu namoonni Yesuusitti marsan tokkiin, namoonni Yesuusin akka mul'anne taasisan tokkiin ofii isaanii mul'achuu kan barbaadan, Yesuusin dhoksanii ofii isaanii mul'achuu kan barbaadan, Yesuusitti marsanii waan jiraniif Zakkiyoos arguu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e qilxuu yaabbate. Qilxuu gubbaarras gaafa ba'u bartoota Yesuusii fi Yesuusin adda baafachuu hin dandeenye namichi. Sababbiin isaa duraan dursee silaa Yesuus jedhee kan yaamu silaa Zakkiyoos hin ture. Kanaaf namichi adda hin baafanne. Inni isa barbaaduudhaaf dhufe Yesuus immoo akkasitti hin jedhe. Zakkiyoos jedheen har'aani gara mana kee dhufe. Mana kee oolutu naaf ta'a. Dafiitii qilxuu kanarraa gadi bu'i. Na barbaaduuf qilxuun takka tol baate yeroo beeka. Haleluuyaa. Ani sarara mana kee seenuun barbaada. Ani sarara jiruu kee keessa seenuun barbaada. Waaqayyo warra isa barbaaddataniif argama. Akkamitti argama Waaqayyo kan jedhuufi Waaqayyo warra isa barbaaddataniif hin argama. Namichi kun Yesuusin barbaaddata. Yesuus guyyaadhaa gara guyyaatti namoota ni barbaada. Warra isa barbaadan immoo iyyuu oolchuu barbaada. Yesuus amala isaa bartanii jirtan yoo ta'e jaamaan gara isaa gaafa dhufu jaamummaa koottan fayyuu barbaada gaafa ittiin jedhu hin amantaaree jedhee gaafata. Agartanii hin amantaaree jedhee gaafata. Namichi eeyyannan amana yoo jedhe hin fayyisa. Amantiin keessi fayyiseera jedhee biraa deema. Kutaa kanatti mooyyuu namichi kun Yesuus bira seenuu barbaade. Yesuus wajjin wal arguu barbaade namichi kun. Yesuus wajjin wal arguu barbaade Yesuus akka mana isaa seenuuf. Yesuus jireenya isaa akka keessa akka seenuuf Yesuus wajjin wal arguu barbaade namni kun. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Manni isaa akka fayyuuf, jireenyi isaa akka fayyuuf namichi kun Yesuus wajjin wal arguu barbaade. Kanaaf Yesuus akkamitti argama yoo naan jettanii warra isa barbaaddataniif Yesuus hin argama. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Zakkiyoos Yesuusin barbaaddatee Yesuusis immoo Zakkiyoosii wajjin wal argee gara mana Zakkiyoositti in seene. Itti dabalee lammaffaa irratti immoo iddoon argamu Waaqayyoo eessa? Waaqayyoon argama erga jenne immoo iddoo Waaqayyootti argamu immoo eessa? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoon argamu Waaqayyoodha immoo lafuma namni Waaqayyoon itti barbaadatetti Waaqayyoo namaaf argama. Zakkiyoos qilxuu gubbaa taa'ee Yesuusin barbaadaa jira. Yesuus illee qilxuma sana gubbaa irratti gara Zakkiyoos dhufe. Ilaa obboleessa koo obboleettii koo iddoodhumatti Yesuusin barbaadaa jirutti Yesuus sii dhufa. Golatti keessa jirtu keessatti, biyyatti keessa jirtu keessatti, jireenyatti keessa jirtu keessatti, rakkina keessa jiraadhu, sii tolee jiraadhu, hawwaama kam keessa jiraadhu. Iddoodhumatti jirtu keessatti Yesuus sii dhufa. Jireenyumatti keessa jirtu keessatti Yesuus sii dhufa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Zakkiyoos iddoon inni taa'ee Yesuusin barbaaddataa jiru eessa? Qilxuu gubbaa taa'ee Yesuusin barbaaddataa jira.
Yesus qilxuu gubbaarratti gara Zakkiyoos dhufe. Ati eessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Boleessa koo eessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Mana kee keessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Jiruu kee keessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Laphee kee keessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Deemsa kee keessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Gaa'ila kee keessatti Yesuusin barbaadaa jirta? Inni achumatti siif argama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siif argaman jedhe Yesuus. Siif argama. Siif argama. Iddoon ati barbaaddetti siif argama. Lafan filatu Yesuus. Iddoon filatu Yesuus. Laphee gaa filata Yesuus. Warra isa barbaadan filata Yesuus. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laphee isa barbaaddattu, laphee cabdee isa barbaaddattu duwwaa barbaada Yesuus. Lafan filatu Yesuus. Iddoon filatu Yesuus. Mandaraati jirtu keessatti sii dhufa. Rakkinaati keessa jirtu keessatti sii dhufa. Dhiphinaati keessa jirtu keessatti sii dhufa. Cubbuwaati keessa jirtu sana keessatti sii dhufa. Garuu achi keessatti sinniisu. Achi keessaa butee si baasa. Dhoqqee keessan keessaa butee si baasa. Raareeti keessa jirtu san keessaa butee si baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sadaffaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sadaffaa. Haalelooyaa. Iddoon argamu isaa eessanne lafumatti isa barbaaddatetti Waaqayyo siif argama. Akkamitti argama? Nama isa barbaaddateef argama. Eessatti argama? Iddoo isa barbaaddatetti argama. Bakka itti barbaaddatetti argama. Argamuun Waaqayyo akkamitti beekama? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Argamuu Waaqayyoon akkamitti beekna? Akkamitti adda baafanna Waaqayyo argamuusaa? Akkamitti adda baafanna? Akkamitti adda baafanna? Namicha kana Yesuus mana isaa hin seene. Waan sin ajaa'ibu keessaa namicha kana Yesuus mana isaa seene. Argamuu Waaqayyo akkaataa itti beeknu sinitti agarsiisa. Gaafa namicha kana Waaqayyo mana isaa seenu Yesuus jireenya namaa keessa gaafa seenu wanta mul'atu sinitti agarsiisa. Akkamitti akka beeknu? Argamuu Kiristoos, argamuu Yesuus jireenya keenya keessatti akkamitti beekuu dandeenya? Kasin ajaa'ibu keessaa asumarraa isinitti hima. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa irraa kaaseen hin dubbisa. Yesuus iddoo sana yommuu ka'ee ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluun anaaf hin ta'a jedheen. Zakkiyoosis dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii keessummaadhaaf nama cubbamaa agartanii namichaan cubbamaadha. Badhaadha isiniin jedheera, hangafa qaraxxuuti isiniin jedheera, sadaffaan maal isiniin jedhe cubbamaadha namichaan. Jarri maal jedhanii? Kana arganii keessummaadhaaf mana namichaa cubbamaa kanaa dhaqee jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti gumguman. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Akkamitti Yesuus gara mana namaa kanaa seene? Namichaan kun cubbamaadha. Yesuus qulqulluu eegate. Yesuus waaqa eegate. Waaqni mana nama cubbamaa kana akkamitti seene? Noo mana nama cubbamaa hin baqannaa Waaqayyo immoo akkamitti seene? Noo cubbamaa kanarraa hin gorree jirra. Mana isaa irraa gorree jireenya isaa irraa gorreerra. Yesuus immoo maal gochaa mana isaanii seene? Mana warra cubbamootaa kana Yesuus maal barbaada seene? Haleluuyaa. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftachaan yaa gooftaa walakkaa qabeenya kootii warra deeggadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraa illee waan tokko giddisiisee fudheera yoon ta'e dachaa 4 nan baasa jedhee. Laalaa mana Yesuus mana nama kanaa seenu namichaan cubbuu isaa tanaazazuu jalqabe. Waan balleesse himachuu jalqabe. Lammaffaatti hin deebi'u jechuudha. Karaa sanitti lammaffaan deebi'u, hojii sanitti lammaffaan deebi'u. Maakaa irraa baayaa doolaa baayaa diyabaas. Yesuusinaaf galanni guddaadha. Lammaffaa ittiin deebi'u hojii kanatti. Tanaazazaa jira namichaan. Cubbuu isaa himachaa jira. Namni cubbuu isaa himatuu fi kan dhiisu hin lata'edha macaafni qulqulluun. Hin dagaagedha macaafni qulqulluun. Namni cubbuu isaa hin himanne fi kan hin dhiifne garuu hin hiiquu. Namichaan kun hiiquu barbaade.
har'a Yesuus mana isaa seenee jennaani wanti kaleessa inni godhaa ture suni wanti jireenyi inni kaleessa jiraachaa ture suni inni kaleessa namoonni hundumtuu irratti ilaalanii isa jibban suni gaarii akka hin taane bare haasa'uu jalqabee Yesuusitti himachuu jalqabee Yesuusitti jedhee hin dhiifne waan jedhe raawwate Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhee dhiifne waan jedhe hin raawwate nan baasa bakka akkuma jedhe immoo baaseera Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan baasuu isaa kan beeknu jecha Yesuus irraa waan tokko dhageenya amma Yesuus nama kanaan maal jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuus yommus Yesuus deebiseefi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera namni kunis ilma Abrahaamiiti yoo Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u agartanii fayyinni har'a maatii kanaaf ta'eera Zakkiyoos duwwaaf miti mana Zakkiyoosiif iyyuu fayyinatu ta'e eenyu seene Yesuustu seene Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuus maalirraa ka'eeti namichaan cubbuusaa isa kanaan dura gochaa ture suni gaarii akka hin taane tatasatee Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sirrii akka hin taane gaabbee lammaffaa waan kanatti hin deebi'u jedhee murteeffatee warraan irraa fudhadheefis nan deebisa jedhee waadaa yommuu inni galu fayyinni ta'eera jedhe haleluuyaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namni cubbuusaa yoo dhiise karaa Yesuusitti yoo deebi hin fayya fayyinni har'a maatii kanaaf ta'eera Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf argamuu Waaqayyoo kan itti beeknu keessi keenya jireenya kaleessaa yoo dhiise keessi keenya hawwii kaleessaa yoo dhiise Yesuusii wajjin deemuudhaaf yoo murteeffate akka namicha kana Waaqayyo jiruu keenya keessa akka gale nutti beekama jechuudha. Kaleessaatuu kan jaalatu hanna yoo dhiise kaleessa soba kan jaalatu soba yoo dhiise kaleessa sagaagaluu kan jaalatu sagaagaluu yoo dhiise kaleessa nama hamachuu kan jaalatu yoo dhiise karaa isaa isa kaleerraa yoo deebi'e fayyuun isaa mirkanaa'eera. Yesuus mana isaa seenuun mirkanaa'eera. Argamuun Waaqayyootti dhaga'ameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaayyaas gaafa Waaqayyoon arge akkas jedhe wayyoo ani badeera ana nama arrabni xuraa'aa sabni ani keessa jirus arrabni isaanii xuraa'oo jedhe gaafa Waaqayyoon argitu of argarta. Zakkiyoos illee kanuma ta'e gaafa Yesuus mana isaa seenu argamuun Waaqayyoo gaafa itti dhaga'amu cubbamaa ta'uu isaa ofirratti bare. Yakkamaa ta'uu isaa ofirratti bare. Sana booda lammaffaa akkatti hin deebinetti isan kanaan dura gore nan dhiisa warra waa irraa fudhadheef nan deebisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabeenya koos walakkaa warra deeganaaf nan kenna. Amma qabeenya isa lafarraadhaaf jedhee barri itti fiigu hin gaa. Hojii keef nan fiiga. Sifaanan fiiga. Sifaanan deema. Situ naaf caala jedhee namichaan kuni waa hundumarraa Yesuusin caalchifatee argame. Maatiyoos 6:24 sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu isin gooftonni lamaaf hojjechuu hin dandeessan. Isa tokkoof of kennitanii isa tokko immoo tuffachuu qabdu isa jedhu sana namichaan kun raawwateera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabeenyarra Yesuusin caalchifate. Sinnaaf caala qabeenyi koo cubbuu koo naa dhiisuu hin dandeenye. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabeenyi koo cubbamaa ta'uus koos natti hin agarsiifne. Cubbuu koos naa dhiisuu hin dandeenye. Achi keessas qabeenyi koo na baasuu hin dandeenye. Cubbuu koo kan naa dhiisuu danda'u ergasii argadhe. Yakka koo kan narraa fuudhuu danda'u ergasii argadhe. Manni koo fayyeera waan ta'eef jiruun koo fayyeera waan ta'eef qabeenya koo warra deeganiif walakkaa qabeenya koo warra deeganiif gaddisiisee namarraa waa fudhadhee yoo jiraadhe dachaa afur godhee naan baasaa. Laabaa gaadaa raabaa jaalabaa diyaabos. Haleluuyaa. Yesuus mana keessan haa seenu. Yesuus jiruu keessan keessa haa seenu.
Yesuus mul'ata keessan keessaa seenu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Har'a fayyinni mana kanaaf ta'e erga mucaa namni kunis nama Abrahaamii. Iddootti deebise. Haleluuyaa. Namichaan kana sanyii Abrahaam keessa isa baasanii gatanii jiru. Sababbiin isaa yakkamaa cubbamaa jedhanii of keessaa isa baasanii gataniiru. Yesuus garuu iddootti isa deebise. Maal jedhe inni kun inni isin balfitan kun inni isin ofirraa ariitan kun ilma Abrahaamidha. Cubbamaa ta'e malee ilma Abrahaamidha. Ani immoo Yesuus ilmi namaa isa badee barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Ani kaayyoon ani dhufeef ergamni koo inni guddaan nama badee barbaadu fayyisuudha. Yesuus gara biyya lafaa kanaa kan dhufeef obboleessa koo obboleettii koo cubbamaa barbaaduudha. Cubbamaa fayyisuudha. Barbaadee cubbamaa fayyisa. Zakkiyoosin barbaada dhaqe Yesuus. Hin argate. Hin fayyise. Zakkiyoosin Yesuusin barbaada. Yesuus Zakkiyoosin barbaada. Wal argatan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Zakkiyoosin hin fayyise. Mana isaa fayyise. Jiruu isaa fayyise. Yesuus cubbamaa barbaadaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Ergamni Yesuus inni guddaan hangafti cubbamaa barbaadee fayyisuudha. Du'a keessaa gara jireenyatti deebisuudha. Abaarsa keessaa gara eebbatti, dukkana keessaa gara ifaatti deebisuudha. Iddootti nama deebisa Yesuus. Iddootti nama deebisa Yesuus. Bakkatti nama deebisa Yesuus. Seenaa namaa geeddara Yesuus. Maqaa namaa jijjiira Yesuus. Bara dheeraa namarraa kaasa Yesuus. Namicha kanarraa yeelloo bara dheeraa bara dheeraa irraa kaase. Har'allee maqaa Yesuusin gola kee seenu Yesuus. Lafatti barbaadachaa jirtanitti Yesuusii wajjin wal argaa. Golatti barbaadachaa jirtanitti Yesuusii wajjin wal argaa. Biyyatti barbaadachaa jirtanitti Yesuus wajjin wal argaa. Yesuusii wajjin wal arguun siniif haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf nus lafa kanarra kan jirruuf ergamni keenya inni guddaan lubbuu badan barbaanne mootummaa Kiristoositti lallabne dukkana keessaa ifatti akka isaan ba'aniif dhugaa jirtu itti himuudha. Yesuusitti amananii akka isaan fayyaniif, Yesuusitti amananii jireenya bara baraa akka isaan qabaataniif dhugaa jirtu itti himuudha. Baleessa koo obboleettii koo harka marattee kan teesse, miila dhiqattee gola keetti kan deebite, caammaa kee baafattee kan teesse. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Caammaa kee kaawwadhu. Mudhii yaada keetii jabeeffadhu. Wangeela lallabuudhaaf qophaa'i. Bayi wangeela hojjedhu. Lubbuu badaa jirtu dukkana keessaa baasaa. Wangeela mootummaa Waaqayyootti lallabaa. Kanaaf Waaqayyoo gara dukkana keessaa gara ifaatti si yaame. Hojii Waaqayyoo isa jajamaa fi isa dinqisiisaa akka isin labsitaniif dukkana keessaa gara ifaatti sin baasee Waaqayyo. Mootummaa isaa akka labsitaniif sin baasee Waaqayyo. Mootummaa isaa akka labsitaniif Waaqayyo sin baasee. Waaqayyo dukkana keessaa kan sin baasee mootummaa isaa akka lallabdaniif. Yesuusidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Mootummaa isaa akka lallabdaniif dukkana keessaa ifatti kan sin baasee Yesuus mootummaa isaa akka lallabdaniif. Du'ee du'aa ka'uu isaa akka lallabdaniif. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf wangeela kana lallabaa kan hin jirre. Harka keessan dhiqattanii, miila keessan dhiqattanii, caammaa keessan baafattanii kan manatti dachaatan. Wangeela keessan qabadhaati. Mootummaa Waaqayyoo, mootummaa Yesuus Kiristoos lallabaa. Lubbuu badaa jirtu oolcha. Wangeela namootatti lallabaa. Dukkana keessa namoota baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Adaraa Kiristoos isinitti kenne galmaan ga'a. Adaraa Kiristoos isinitti laate galmaan ga'a. Kaanee adeemnu. Haa hojjannu, haa lallabnu wangeela mootummaa Waaqayyoo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Qabxii gurguddaa sadii isinitti himeen jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Argamuu Waaqayyoo mata duree jedhuun. Waaqayyoo akkamitti argama?
warra isa barbaadataniif argama. Iddoon argama isaa eessa? Bakkuma namni sun itti barbaadetti nama sanaaf argama. Qilxuu gubbaa irratti Yesuus namicha kanaaf argame. Eshi argamuu isaa akkamitti beekna? Manni keenya fayyuudhaan, jiruun keenya fayyuudhaan, Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Namichaan fayyuun isaa bakka ofitti beeke namichi fayyuu isaa. Kanaaf maal jedhe? Yesuus jedheen bakka walakkaa qabeenya kooti deegadhaaf nan kenna. Haalelooyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hin tuqame namichi bakka. Jaalala Kiristoos hin tuqame. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namarraa waa fudhadhee yoo jira dachaaf godhee nan baasa. Kanaaf Yesuus maal jedhe? Fayyinni mana kanaaf ta'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sitti dhagaama argamuun isaa. Keessa keetti dhagaama argamuun isaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Keessi kee isaa bitamuu jalqaba. Keessi isaa abboomamuu jalqaba. Hojii isaadhaaf ka'uu jalqaba. Wanta waa'ee hin baafne dhiistee wanta waa'ee baasu gochuu jalqabda. Karaa keessa duraanii dhiistee karaa haaraa karaa Kiristoos eegaluu jalqabda. Argamuu Kiristoos akkasitti ofirratti beekta. Akkasitti ofirratti agarta. Eenyummaa keetu geeddarama. Seenaa keetu geeddarama. Maqaa keetu geeddarama. Iddoo oolmaa keetu geeddarama. Iddoo jireenya keetu geeddarama. Akkaataa jireenya keetu jijjiirama. Akkaataan dubbii kee hin geeddarama. Dubbii waa'ee baasu kan dhimma baasu dubbachuu jalqabda. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus gola keessan haa seenu. Sagalee kana kan dhageessan, ergaa kana kan dhageessan, mul'ataan kallattii adda addaadhaan argamuun Waaqayyoo isinitti haa dhaga'amu. Waaqayyoo mana keessan haa seenu. Warra isa barbaaddachaa jirtaniif siniif haa argamu. Siniif haa argamu maqaa Yesuusiin. Siniif haa argamu maqaa Yesuusiin. Iddootti barbaaddachaa jirtutti Yesuusiin argadhu maqaa Yesuusiin. Siif haa argamu maqaa Yesuusiin. Siniif haa argamu. Siniif haa argamu. Siniif haa argamu. Mul'ata adda argaa maqaa Yesuusiin. Sagalee kana booda mul'ata adda argaa. Ulfina Waaqayyoo argaa. Ijji keessan haa banamu. Ijji keessan haa banamu. Ijji hafuura keessanii haa banamu. Seenaan keessan haa geeddaramu. Maqaan keessan haa geeddaramu. Eenyummaan keessan haa geeddaramu. Waaqni Zakkiyoos arrasu Waaqa keessanii. Waaqni Zakkiyoos arrasu Waaqa keessanii. Waa'ee Zakkiyoos miti irra kana naasaa jiru. Waa'ee kee tanaasaa jira. Dubbii kana dhagaa kan jirtu. Waaqayyoo seenaa kee geeddaraa. Waaqayyoo maqaa kee geeddaraa. Waaqayyoo ceephoo bara dheeraa sirraa kaasa. Rakkina bara dheeraa sirraa kaasa. Ba'aa bara dheeraa sirraa kaasa. Siniif haa ta'u. Siniif haa ta'u. Siniif haa ta'u. Siniif haa ta'u. Kallattii adda addaadhaan jireenya keessaniin kan mormu. Abaarsi dukkanni. Hojiin sheexanaa maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Bara keessa irraa rukutamu. Jiruu keessa irraa rukutamu. Deemsa keessa irraa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin haa rukutamu jedhe. Haleluuyaa. Bara keessan irraa, karoora keessan irraa, deemsa keessan irraa, ergama keessan irraa, ergami diina haa rukutamu. Rifeensa mataa keessanii jalqabe qeensa miila keessanitti ibidda Waaqayyoo ajajeera. Diigama maqaa Yesuusiin. Maqaa adda addaa moggaafattanii jireenya isaanii kan nyaattan. Waraanami ibiddi Waaqaa si haa nyaatu. Waraanami ibiddi Waaqaa si haa nyaatu. Waraanami ibiddi Waaqaa si haa nyaatu. Waraanami maqaa Yesuusiin. Cabirraa maqaa Yesuusiin. Cabirraa maqaa Yesuusiin. Cabirraa maqaa Yesuusiin. Ergamni du'a. Afurri du'a. Maqaa Yesuusiin waraanami. Maqaa Yesuusiin waraanami. Maqaa Yesuusiin waraanami. Bilisa ba'aa. Dhukkuba adda addaatiin qabamtanii kan jirtan maqaa Yesuusiin fayyaa. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Lafa sin dhukkuba harka keessaniin qabaa. Qabaa harka keessaniin. Daafi maqaa Yesuusiin baqii deemi keessa. Dhukkubni kamuu baqii deemi keessa. Baqii deemi keessa. Baqii deemi keessa dhukkubni abaarsi dukkanni bayi maqaa Yesuusiin bilisa ba'aa. Bilisa ba'aa. Fayyaa. 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 Balballi hojii keessanii cufamee kan jiru maqaa Yesuusiin haa banamu. 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 Nagaa guutuu siniif haa ta'u. Manni keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Humna dhiiga walichaadhaan. Ameen. Gooftaan sin haa eebbisu. Naaf eebbifamaa. Sagala cesheera walii godhaa.
akkasuma immoo sagalee kana dhaggeeffattanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhachuu kan barbaaddan harka keessa ol kaasaa isiniifan kadhadha. Wanta ani jedhu ana booddee jedha. Yaa Waaqayyo gooftaadha, galanni guddaan siif haa ta'u. Barbaaddee waan na argatteef galatoomi. Maqaa kan koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeessi. Waan naa galmeessiteef galanni siif haa ta'u. Seexanaaf biyya lafaa waa kadheera. Kana booddee kan kee ta'uudhaaf murteesseera. Na gargaari. Mana kee keessatti cimsii na dhaabi. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kadhata kana erga kadhattanii booddee isin mucaa Kiristoos taatanii jirtu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraa jireenya keessan haa eebbisu. Akkasuma immoo na argachuu yoo barbaaddan lakkoofsa bilbila kootii 9-12-99-10-49 yoo jettan na argachuu dandeessu. Ayyaanni Waaqayyo Abbaa lafaa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan Yesuus wajjiniin haa ta'u. Fuulli qulqulluun isin haa gargaaru. Isin haa eebbisu, eebbifamaa. Gooftaan sinfaanaa haa ta'u. Sheera walii godhaa sagalichaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Naaf eebbifamaa maqaa Yesuusiin.